Abao, ya abao, wae kapsanu himada bao, ya abao, akkam naga ke tani naguma, wangama ya tigadu duguma hima. Abao, ya abao, wae kapsanu himada bao, ya abao, akkam naga ke tani naguma, wangama ya tigadu duguma hima. Kun gaaffii sabaa deebi'uu fi qabaa yaanni an hiru yaada ammaan tana saba bal'aa keessatti dubbatamaa jiru warri diina kennaa wal facaasaa jira warri sabarrattis dalagaree shira biraa eessu jira qaramaa dhaqanii ammamaa baqatu bakkuma hundatti lukamaa naqatu dhiiga oromootiin harka dhiqatanii maqaa oromootiin harkamaa haqatu bartoota oromoo rasaasan tumsiisaa bosona oromiyaa ibiddaan gubsiisaa diina masakanii biyya dhaqubsiisaa handhuura oromiyaa finfinnee mursiisaa ummata oromoo ajjeesaa qabsiisaa qabeenya oromoo saamsisaa feesisaa amma maaltu isaan oliif gadheessisa osoo gaaf finfinnee muramtu dheessanii osoo gaaf bartoonni tumamtu dheessanii osoo gaaf ummanni dhumatu dheessanii hin fakkaata dubbiyyoo fafakkeessanii hadhammoon fakkaatu erga gurguranii waa hunda geessanii osoo ittiin nukalee nu didanii diina matakanii ufumaa fidanii ibidda fidanii uf shidanii waa'ee jaraa kana afaan maaliin halchuu jara fedhee dhaqe haa ofirraa galchuu waa'ee jaraa dhiisa waan keessaniin himaa jedharee ummanni fedha sabaa guutuun dirqamareedhaam hayyee deebisaafi. Abao, ya abao, wae kapsanu ibsa gabao, ya abao, akkam naga ke tani naguma, wangama ya tigadu duguma hima. Abao, ya abao, wae kapsanu ibsa gabao, ya abao, akkam naga ke tani naguma, wangama ya tigadu duguma hima. sabni gaafii qabaa dhaabni kuma qabdu shakkamaa fi akkama miseensa jettanii maaliif walitti qabdu dabballee gootanii maanuu rabbaaftu ummata dhama'ee maanullee dhamaaftu jara wajjin deemuuf daandiirree nun baaftu saba isin jaalatumaa of harkaa baaftu rakkoon jarri uumte miila diriirfatee biyya keessa ka'ee sababa jiraatiin sabni afaan tokko afaan ta'e kana nuu sirreessaa yoo kan beeyne ta'e kana nuu sirreessaa yoo kan beeyne ta'e jedharee ummanni nuu sirreessuu qaba waan akkanaadhaan jedharee ummanni nuu sirreessuu qaba waan akkanaadhaan miseensummaan dhiiga hin taatu waraqaan amaartumti kalee jijjiiratte maqaa miseensummaa harka maanuun naqaa kun basaasa diinaa icciitii waraabee karaa diinaa naqaa kumaa lamuun feenuu atattamaan haqa kanneentu oromoo walitti nannaqa bakki rakkoon jirtu kunoo bakka tana rakkoo jidduu fura qabsoo karaa bana jedharee ummanni miseensota ofii maan to'anne dhaabni jedharee ummanni miseensota ofii maan to'anne dhaabni qabsaayota ofii erguma dhaabumtuu mukatti bobbaatee ofuma hobbaate kuni komii kaate ummanni dubbata kunoo afaan baate gaafin taatee bari duuti bishuu jaarraa maal irratti tarii du'a mul'is aadaa harka keessa qabdu jedha gariin du'a mul'is gadaa harka keessa qabdu jedha namni gariin bar ijoolleen teenna bilisummaa fiduuf isin wajjii yaate akkuma wayyaanee yoo kafixxan taate wal amantiin teenna amma mamaa taate jedharee ummanni ibsa kennuu qaba waan akkanaadhaan hayyee kanas ibsa kenna. Abao, ya abao, wae kapsonu ibsa gabao, ya abao, akkam naga ke tani naguma, wangama ya tigadu duguma hima.
Thank you.